Callis. Amma waa'ee jaalalaa osoo hin taane waa'ee namummaa waa'ee obboleessa keetiin si gaafachaa jira. Ati callisanii yoo si dhaggeeffatan waan baay'ee haasofta. Silas namummaan maal akka ta'e hin beeknerraa dhugaa maali eegu? Na dhageessaa? Bakka namoo dhoksiteetii hin baasta. Garuu immoo carraa tokkoon siif kenna. Carraa akkamii? Jechuun waan hin beekneef carraa naa kennuu barbaachisa. Isa walummaan ilaalla. Amma garuu dubbiin kun rakkoo biraa osoo sitti hin fidin bakka namoon jiru natti. Kana goota taanaan dubbii kana asumatti salphisnee dhiisuu dandeenya. Akkam ree? Nagaa. Gurbaan keessan inni waan akka dhiirrisa malee hin jirre tosoo isaa wal harkatti baachaa turtan sun hin dhibame hin jenne? Gurbaa maali? Ta'us immoo wasaasaa miti mataa irratti yoo baanne maal si ilaallata? Edaanan ilaallatu. Angan hin jedhu. Erga inni dhibame wajjin akkamitti siif deemaa jira? Galgala hoo gaafa galtu hirribni akkam? Abjuun siif qajeelaa? Seenaa. Bakki kun bakka hojiiti. Waan na ajajuu dhufte yoo qabaatte na ajajiitti deemu. Kanaan ala dhimma dhuunfaa keessa galtee waan meeqa haasa'uun sin barbaachisu. Dhiifama. Hamma kana si aarsan seene. Yeroo tokko waa'ee nama dhoksaatti jaallatanii namni biraan kaasee gaafa haasa'u akka madaa qubaa nama dhukkuba. Maal? Eenyutu eenyuun dhoksaan jaallata? Waa'ee kuuf waa'ee nama haasaa jirta akka hin taane. Maarree nama biraan jira moo? Utuu akka ilmoo wareegaan dhalatee wal harkatti qabdanii mucaan achi buuteensaa dhabame. Kun amma sillachuun namatti isin himattanii miidhama keessanis namni isiniif beeku hin jiru. Seenaa. Hoggantuu koo akka taate hin dagatiin. Asaa keessa akkasii immoo dhaqee abbaa barteetti geessi. Yoo barbaadde deemiti giiftiitti dhimma dhuunfaa kootii irratti akka faana miila koo gadi jirtu yaadadhu. Hojiin qabdu taanaan baatee qilleensa fudhachuu dandeessa. Akkam na arrabsaa jirtu akka hin taane. Faana miila kootii gadi jirta moo baatteen? Lakki dhadhaan si dibaa jira. Na dhageessaa? Bakki kun bakka hojiiti malee bakka itti waa'ee dhuunfaa ofii haasa'amu miti. Wanti anaaf si walitti fidu dhimma hojiif hojii qofadha. Hoggantuu koo akka taate beeka. Garuu ani hoggantuu keedha jettee daangaa darbuu hin dandeessu. Yeroo aartee dubbattu akkam akkam bareeddaa maaloo. Tariitii miira yaaddoo gurbaa keetii natti baachaa jirta fakkaata. Akkanuma nama godha waan ta'eef hundaafuu jabaadha. Waa'ee koo ana caalaan beektu. Kanaafuu waa'ee miira kootii anatti mun sin barbaachisu. Ammoo maaltu si hafe? Yoo waan dubbattuu qabdu ta'e ba'uu dandeessa. Waa'ee ba'uu ati natti hin himtu. Borumaafuu harraba kee daangaa darbe kan hin cufattu taanaan xalayaa tokkoon si geggeessa. Kanaafuu waan gootutti yaadaa godhe. Inni biraan immoo gurbaan keessan homaayyuu hin ta'u. Yaadatti gortanii hojii akka hin miineef
والقرصاء. amma xumurmuu baattee dhugaa jiru natti himtee wayyu. Amman beeku sitti miira. Kana caalaa dhugaan hin beekne eessaa fideen sitti. Inspektar, yoon amante maal qaba? Akkan si amanuuf ragaa na amansiisuu danda'u natti himika. Moo akkatti dhugaa beektu natti himtuuf dirqama sirriibuu yookiin immoo si doorsisuun qabaa? Maal? Amma humna fayyadamuuf yaadaa jirta jechuudha? Namantu taanaan gara sanatti waan deemaa jiru sitti fakkaatu. Please inspektar. Ani iddoo hojiitti isa beekuutiin ala waan hin beekuun qabu. Bakka hojiitti yeroo jettu hojii akkamii irratti? Dhaabbata ani hoogganu keessatti qacaramee hojjeta. Ani hooggantuu isaati. Dhabamuu isaayyuu iddoo hojiitti hin dhaga'e. Kana caalaa waan hin beeku tokko hin qabu. Maal akkam? Inni hojjetaa dhaabbataatti hooggantuuti moo? Yoomirraa eegalee dhaabbata keessanitti qacaramee hojii eegale? Tarii tilmaamaan waggaa tokkoon ta'a. Tole. Beekan maal keeti? Si gaafachaa hin jira bar. Beekan siif maal keeti? Yuunivarsiitii tokko baranne. Achitti wal beekna. Kanarraa kan hafe waan ati jechaa jirtu naaf haaradha. Walitti dhufeenyi keessan akkam ture? Hariiroo biraa waliin hin qabdan? Eeyyee. Hariiroo tokkoyyuu waliin hin qabnu. Na sobaa waan jirtu sitti hin fakkaatu? Rakkoo biraa keessa galuu otoo dhugaa sanatti himtee siif wayyu. Beekan jaalallii keen turre. Turre. Garuu yeroo dheeraaf waliin hin turre. Hariiroo biraan qabnu maaliif jettere? Iddoo kanatti sobiin waa jedhee gowwoomseen harkaa ba'aa jechuun akka hin danda'amne hin beektu. Nama sobuun mataansaa akka seeraan nama gaafachiisu hin beektu. Nan beeka. Garuu yeroo hariiroo waliin eegalletti inni tasa gara biyya alaa deeme. Ani akka inni biyya alaa deemes hin beekon ture. Turtii yeroo dheeraa booda erga deebi'ee akka biyya bakkee ture ofiisaa dhufee natti hime. Kanaan alatti waa'ee isaa waan hin beeku tokko hin qabu. Qaamaan wal argitanii hin beektanii? Jechuun ammamtaa arga wal argitanii? Erga biyya alaatii dhufe guyyaa tokko wal argine. Kan biraan immoo sababa kaanseera dhiigaa dhukkubsateef yaalaaf deebi'ee gaafa biyya alaa deemu wal argine. Tole. Mana maatii namoo deemnee turre. Bilbila isaa qofa bakka ciisicha isaatti argine. Bilbilichis bannee yeroo waan tokko tokko ilaalutti yeroo dhumaaf viidiyoon bilbila namoo keessatti argame kan keeti. Viidiyoo sana immoo beekaatu namoota erge. Maal? Viidiyoo maali? Kun tasumaan ta'u. Ani kana nama. Tasgabbaayi. Amma yeroo mormii hin qabnu. Amanuu fi amanuu dhiisuun mirga keeti. Kanaaf viidiyoo kana baniilaayi.
beekaan amma eessa jira? Mormii tokko malee waan beektu nutti. Ani hin beeku. Ganama gaafan koo qofaa koon of arge. Dhugaa moo? Yeroo dhugaatii wajjin dhugdan. Yeroo viidiyoo si waraabuu. Yeroo wajjin ciistan. Kana hundaan beeku jechaa jirtaa? Dhugaadha inspektar na amani. Ani waa tokko waan hin beekuun qabu. Garuu jalqabaa kaasee amma dhugaatii dhugnetti qofan beeka. Ergan dhugaatii tokko dhugee booda eessa kan jirus maal takka uumames waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Wanti hin beeku yoo jiraate ganama gaafan ka'u qofaa qofa arguu kooti. Qoosaa baay'ee dandeessa. Garuu otoo jireenya kee irratti qoosuu baatte bareeda. Qoosaan jiru bar. Tole akkati na amantuuf maal gochuun qabu? Jalqaba yeroo mana isaa deemtu maaltu ta'e? Maal argite? Jechuun wanti shakkite jira? Tarii qaruuraan dhugaatii banamee yeroo dhuguuf jettan yookiin erga dhuguu eegaltanii booda isa biraa kaatee kutaa dhiqannaa deemtee deebiteetta? Lakki waan shakkii hin qabu. Hin deemnes. Haalli isaas immoo wanta nama shakkisiisu hin turre. Tole. Tarii beekaa yoo sii bilbile eeruu nuuf kennuu hin dagatiin. Kana hin gootu taanaan ofuma keef shakkamtu taata. Of qulqulleessuuf dhabe. Ammaaf deemuu dandeessa. Tole inspektar. Giftii fi Booraan hariiroo maalii waliin qabu? Waan beektu qabda? Hin beeku. Giftii fi Booraan maaltu walitti fida? Oolmaanis ta'ee yaadaan bakka tokkoon oolan. Waliin fakkaatan. Maal jechuudha? Hin beeku. Garuu wanti ta'e tokko jira. Kan nuti hin beekne isaan ol keessa fuudhanii hojjetan. Deebii. Maal jechaa jirta? Hojii akkamii? Waan argite qabda moo? Amma nuuf natti ulfaate malee. Maal akkam? Akkas taanaan waan argite qabda jechuudha. Deebii. Maalidha? Maaliif afaan keessa qabatta? Waan argite natti himi malee. Kaleessa akkuma si biraa bahin Booraa qabsiisuuf poolisoota fuudhee deemee ture. Tole. Sana booda yeroo achi ga'u Booraaf Giftii waliin turan. Maal akkamitti? Kun abjuu ta'uu qaba. Waa'ee abjuu maal yoo deessita? Isan ija kootiin argisitti maa jira bara? Maal jetteen irree? Jechuun homaasiin hin jenne? Naasuufumaan naan jetti. Yeroo na argitu amanuu dadhabdee fajajjeenii ilaalaa turte. Anis immoo homaatti hin dubbanne. Poolisiin ishees Booraas fuudhee anis isaan waliin an deeme. Waan raajiidha. Raajiidha jettee dhiista? Ergasii wanti haaraa maaltu jira? Ishee waliin wal agartanii waan sin jettee qabdi? Waliin argine. Wal arginus immoo maal naan jetti? Egaa wanti hundumtu akkuma agartu kanadha. Amma namni namoonni achi ga'e yookiin ragaan argameera jedhu hin jiru? Poolisoonnoo Booraan qoranne? Qorataniiru. Maalirraa argatan irree? Uma waan argatan hin qaban. Jarri yaaraan wal taasa'u. Eenyutu dhummee haqa kee baasa jettee yaadda? Warri dhugicha beekanis awwaalanii irra taa'u. Ati amma dandeessitti tasgabbaa'i. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhama miti? Silattis filannoo maaliin qaba jetteeti. Kana booda garuu wanti hundumtuu gochaadhaan malee jechaan itti fufu.
Ati abbaa barbaadde reebda. Abbaa barbaadde caccabsitee boollatti gattee deemta. Waan hundumaa nama koloneeffatte miti. Mana amala sirreessaa kanarraa barachuuf utuu hin taane mana kee godhattee keessa jiraachuu barbaadda miti. Naaf hin galle. Maal jechuudha? Amma deebiftee na gaafachuu dhiisi. Waan si gaafadhe kallattiin naaf deebisi. Giiftiin si biraa maal gooti? Namoonni obboleessa kooti. Ashii fi namoonni immoo waliin guddatan. Wal jaalatus. Hunda caala waa'ee nama ammoo isheetu beeka. Kanaaf waa'ee nama ishee gaafachuudhaaf achitti shubaa. Dhugaa moo ati erga yoomii qorataa taati? Moo namootu yaa bukaatoo si bitate? Akkas taanaan yakka kana keessaa harka qabda jechuudha. Inspektar, yakka maanan jechaa jirta bar. Yakka hin hojjennetti immoo yakka maanan jechuu keetiif mirgan si himadhu akka hin qabu hunda gadi. Amma yakkamaas shakkamaas ta'e waan gaafatamte kallattiin deebisi. Dirra ulee sin bare kana ulee itti madaksisan ittiin jiraatina. Kanaaf waa'ee namoo ammas waan beektu natti. Inumaa doorsisaa akka turte dhagayeera. Ani doorsisuuf osoo hin taane deebii akka hin jaalladhu natti. Sababni yeroo baay'ee waliin isaan arguufan shakkii gaafadhe malee hin doorsisne. Kanaaf hin beeku jechaa jirtaa? Eeyyaan akkamittan beekuu danda'a? Moo qabata biraa waan ittiin as keessa na tursiisuu barbaadnutu jira? Harkana sababuuf akka jirtu sii galaa garuu waan gaafatamte kallattiin deebisu jechuun maal jechuudha? Inspektar, osoo hin beekee amma kan akkan si dadhabsiisan sirriitti beekta barra. Dhugaa dubbachuuf waa'ee nama waan kana caala waan hin beekuun qabu. Yeroo dhumaaf yoom eessatti wal argitan? Wal arginee torbee tokko booda dhabamuu isaan dhagaye. Yeroo wal argitanitti waan adda ta'e jechuun dhabamuu isaatiif waan sababa ta'a jettee yaaddu waan sitti ni qaba. Lakki waan natti hime hin qabu. Deemuu dandeessa. Jechuun Ammaaf deemuu dandeessa. Yeroo si barbaadetti nuuf. Jiraatti na ajjeesi. Mee maal yaadee viidiyoo si waraabe? Erga si waraabee immoo namoota ergummaaf isa barbaachise. Wanti nuti hin beekne jira. Maalan beeka? Anoo gowwummaa kun fayyuusaaf isaaf gammadaa ture. Edaa inni ilkaan inni itti kokkolfaa garaa isaatiin boolla naaf qotaa ture. Waan ajaa'ibaati. Waan shakkiteen qabdu ati miiruma isaallee akkaataa hojii isaa. Akkamittiin shakkaa? Abaaboo diimaa afee na eege bara. Afaan mi'eeffatee na simate bara. Edaa inni waan godhu beekaaf qoommachaa ture. Kan na dhibe immoo maaliif namoota erga? Namoonni viidiyoocha argee akka nabdi sirraa kutatuuf hiika. Namoonni hubataadha. Utuma viidiyocha argees AI'dha jedha malee namaan. Utuma dhugaasaa barees dirqamteeti malee fedha isheetiin jedhee yaadu. Maal jechuudha? Akkamitti namoonni viidiyoo kan argeechuun hariiroon siif namoota gidduu jiru dhagaa gargar cabee ta'a. No. Namoonni nama baratedha. Inni eenyummaa isa dhugaa nama sirriitti beekudha. Yeroo yaaddu waanoo madaalan kaafne kana waan gowwoomu sitti fakkaata? Ani hin beeku.
duruma gurbaa kanarraa fagaadhu siin jechaan ture. Gurbaan akka rimmaa lafa jala deeme. Ituu yeroo meeqa irra deddeebi'ee sitti muna dhaga'uu didde. Ilaali kunoo dhuma isaa. Kullee please akkasuma hin jedhu. Inni na ofiin jedhu iyyuu hin ga'a. Garuu boru wajjin yeroo wal argitan maal siin jedha? Bakka inni jiru natti himtu taanaan maal jedhee na doorsisuu barbaada. Maal? Maal godhi jedhee si doorsisa? Ati yoo maal jettiin? Akkan hin beekne itti meera. Osoma wal farmaa jirru poolisoonni dhufanii nu fuudhanii deemu. Kun diraamaa akkamittiin jedhu? Waan hundaafuu bu'aa qorannoo booddee maal akka ta'u ilaalla. Mi'a ta'u. Yoo qorannichi qorannaa haqaa ta'eef. Amma waan hundumtuu bitaa natti galeera. Innis si qofaa miti. Akka maallojii itti baraa jirtaa? Gaariidha. Durarraa amma wayya. Itti baraan jira. Jawaadhu. Wanti hin baramne hin jiru. Sanarratti immoo wanti si rakkisu yoo jiraate tun sodaatiin nagaafachuu dandeessa. Tole. Garuu waan uumametu jira moo? Waajjirri keessa raafamaa jira. Maal jechuudha? Hin barre garuu hundumtuu mataa wal jala galcheetu asaasaa oola. Waa'ee mucaa dhabame sanaa wal qabatee hasaa wal jala fuudhanii haasa'u. Anuu waa'ee kufaatii dhaabbaticha waan haasa'an natti fakkaateeti. Gurbicha ammayyuu hin argamne? Eeyyee. Bakki inni bu'ee hin baramin jira. Dhaabbata keenya keessaa nama lamatu wal harkatti qabaa ture. Isaaf jedhanii citii godhanii haasa'u. Ajaa'iba rabbiiti. Wanti akkasii waajjira tokko keessa hin jiramu? Maal akkam? Kan jiru irra dhaabbata tokko keessa jira malee. Akkas taanaan kufaatii dhaabbatichaatu dhiyaate naan hin jettu? Maaliif? Erga durbi lama dhiira tokko irratti wallabdi ta'ee jarreen sadan waa'ee isaan irratti gamaggamaa oolu malee hojii sirnaan hojjetan. Kana malees hojjetan waa'ee isaanii beekus kolfuu waan barbaaduuf waa'ee isaanii oduu wal harkaa fuudhaa oola. Kanarra dhaabbattee adeemsa booda dhaabbatichi garamitti akka deemu tilmaamuun si rakkisu. Atumtuu nama dhibdaa. Waa'een hojjettoota dhaabbata keenyaa haasa'ameen dhufu. Kanaafuu amma yeroon deemaa jira waan ta'eef hojii keetti deebi'i. Yeroo biraa asuuf. Haa ta'u. Amma iyyuu sirraa galuu didee jechuudha. Ati eenyuuf seeta? Akkamitti of yaadda? Akkam barbaadetti yoon of yaade maal si galche? Amma karaa korraa ture. Yoon si dabarsuu baadhe maal goota? Maal akkan godhu sitti mun nan barbaachisu. Na dhageessaa? Bu'uuraa hiisiftee ofii keetii nagaadhaan baatii galuu hin dandeessu. Akka hiisistetti akka ba'u taasisi. Kanan goone taanan siif hoyyuu. Maal? Na doorsisuuf yaalaa jirta akkan taane. Amma yeroo doorsisaaf ta'uu hin qabu. Dafee akka ba'u hin gootu taanan bookee gurra arbaa lixe godheensi dhabamsiisa.
Maayin nagaa miti moo? Kan nagaa hin qabnetu nagaa na dhowwaka. Maaltu ta'e? Wanta ati maaf natti himtu? Gurbaan shaboora jala fiigdu sana hin beektu? Sunis dhiira taate karaarra dhaabbattee na doorsisti. Maal? Eessatti? Amma yeroo dhufu daandii irratti na eegee ture. Waaqa ko. Maal abbaa isaa godhe siin jedha? Miina dhiisi. Booraa hin baasiftu taanaan. Bookee gurraa arbaan lixxee godhe sin dhabamsiisu naan jedhu seeta? Maal? Kunis dhiiratii sadarkaa kanatti nama doorsisaa? Akkas naan hin jettu seeta wanti luffeen kun nan beektu. Kanaaf natti roorrisuu barbaadde. Dhiisati. Afaan wantoota jiraa foolii xatti malee titisa keessarraa kaasuu hin dandeessu. Atumtuu nama dhibda. Amma gurbaa kana namatti lakkoofteetutti aartaa? Mee dhiisi. Dhoqqeen lafaaf iyyuu jibban mataa nama yaabdu jedhan. Wanti baddu moo qofaa isheen baddu. Nama fudhattee baddi malee. Amma kanaattis gurraan kenneeniif. Ani rakkoo kana olitti sumda teessee immoo fadde. Mee amma sadagadhuutii hojiitti deebi'i. Haa ta'u. Baga nagaan dhufte. Biyya dhaqxeetti milkoofteetta fakkaata. Mee haalli manichaa akkamii? Ka'umsa hin banne waan ta'eef akkamitti inni milkaa'u jettaniiti. Inumaa haalli hunduu mijataa waan ta'eef argama keenya raawwachuuf ajaja qofaan eegaa jira. Mijataa yoo jettu waan akkamiiti? Hojjettoonni dhaabbatichaa rakkoo keessoo fi rakkoo dhuunfaan wanti wal qabatu isaan mudateera. Warreen yeroo darbe suura isaanii fidesitti kenne keessaa hojjetaan tokko bakki inni bu'ee dhabamee isaaf dhaabbanni raafamaa jira. Baduu hojjetaa tokkoof dhaabbanni akkamitti raafama? Namichi aangoo qaba. Kana malees hooggantuu fi hojjettuu dhaabbatichaa keessaa ishee tokko waliin hariiroo biraa qabu. Baay'ee gaariidha. Akkas taanaan kana keessa hojiin hojjetamu jira jechuudha. Kanaaf amma ergama itti aanu raawwachuudhaaf sirriitti qophaa'uu qabda. Qaawwi xiqqoon shimbirroo mitiitii qilleensa baaftee galchuu hin dandeenye mishiinii kana keessa akka jiraattu hin barbaadu. Isaaf homaa yaaddeen. Xiyyoonni koo adda tokkoon isaanii irratti qiyyaafamaniiru. Jedhi kaafiifis dhugi. Egaa qiyyaafattee immoo maaliif eeguun barbaachise ree? Kan karaati jettarraa naqurra isaasatti dabaltee adda isaa facaasuudha. Amma hojiin teenya fattee galeera. Cheers ergama keenya kanaaf. Cheers ergama keenyaaf.